Maqaan kiyya Dr. Gammachuu Galatoo jedhama. Ispeeshaalistii raadiyooloojiiti. Ogummaa kanaan waggaa 11ffaa kiyya. Hospitaala Riferaala Shaashamanneetti waggaa 3, hospitaala Meedikaal Kolleejjii Nageellee Arsiitti waggaa 8, waliigalatti waggaa 11 ispeeshaalistii raadiyooloojii ta'een hojjetaan ture. Achi dura hospitaaluma Shaashamannee keessatti akka ogeessa waliigalaatti waggaa 4 haga tajaajileen booda ispeeshaalaayiz godhe. Quuqamaa fi naatoo uummata kanaaf qabuuf filannoo baay'ee iddoo biraatti hojjechuu qabu dhiisee gara naannoo kanaatti dhufee uummata kana tajaajiluu irran ture. Amma immoo namoota harka qalleeyyii namoota yaala raadiyooloojii kana keessattuu hin arganne kennuudhaaf gadi bu'ee uummata kanniin tajaajiluuf kilinika giddu galeessa maqaa kiyya Dr. Gammachuu Galatootiin banee amma tajaajila kennaa jira. Diilaab yookiin immoo sheeker jedhama. Asirra kaa'aniiti dhiiga dhama isaa keessaa baasaniiti ittiin hojjechuudhaaf yookiin seeram ka jennu ittiin hojjennu. Kun immoo firiijiidha. Kana keessa dawaa reejentoota fayyadamnu as keessa kenneeti kan itti hojjennu. Maayikirooskooppii jedhama. Kun wantoota xixinnoo ijaan hin mul'anne kan ittiin guddisee agarsiisudha. Kun kutaa parasitoolojii yookiin immoo maayikirooskooppik eeriyaa jedhama. Asitti wanti akka busaa dabalataan ammoo dhibee daranyuu sombaa haga pirooses ta'een booda kan ittiin ilaalamu. Kun walirraa siqanii taa'uufillee haalli mijataadha. Haala kanaan kutaa laaboraatooriiti. Kutaa kana keessa tajaajilli kenninu tajaajila qorannoo dhiigaati. Kun CBC maashin yookiin hematolojii maashin jedhama. Kanaan gartuu dhiigaa kenna mara isaa WBC, RBC, Platelet dabalateet kan ittiin hojjetamudha. Si'a tokko dhiiga kennanii waan jiru hunda maashina baasu. Keemistirii maashiniidha. Kun qorannoo tajaajila qaamolee garaa keessaa kan akka tiruu, kalee, dhiigaan wal qabatee, kolesteroolii, bilirubiin waan jedhamu hunda kan ittiin hojjennudha. Kanaan almost qaamoleen garaa keenya keessa jiran akkamitti hojjetaa jiran tajaajilli isaanii sirriidha moo sirrii miti kan jedhu kan ittiin ilaalludha. Kutaa MCH yookiin da'umsa duraaf haadholii ulfaa yookiin immoo qusannoo maatii wajjin wal qabatee gorsaaf yaala itti argatanii kutaa kanatti yaala bu'uuraa haawwatiif haadholii kan itti kennamu. Emerjensii yookiin kutaa dhibee ariifachiisaa yoo jiraate itti yaalaman yeroodhaaf asitti yaalamaniiti yaala marsaa duraa argataniin booda gara hospitaala yookiin sadarkaa itti aanutti kan deeman. Kutaa piroosiijeriiti. As gidduutti wanti hojjetamu yoo baqaqsanii yaaluu xixiqqaa dhimmoota madaa jijjiiruu dabalataan ammoo yoo yaala akka injekshinii hodhaa baqaqsanii yaaluu yookiin immoo hodhaa. Kun kilinika giddu galeessa Dr. Gammachuu Galatooti. Akkuma argitan karaa irraa meetira muraasa seentaniit kan argattani. Yaala barbaachisuus wantoota tajaajila asii kenninu gamaa gamanatti barreessinee jirra.